mucaa kana yoo itti baase malee mucaan kun maallaqa sitti hin kennine warqii sitti hin kennine harkaa fudhatteeti maaliif jedhe kakaadhaan itti dhufame indidde kakachuu namni dhugaa qabu maaliif hin kakatu sana qofa miti jechuudha abdiyya kana galchaa ijoollee eeggadoo ofiisiiti nan jaalladhaanii sii galee bakkee sinaana jiraatu mana sinaana jiraatu lafa sinaana jiraatu waan an jaalladhuuf itti deebi'uun barbaada itti onni nadeeffate isaa ta'ee jennaan jette sii galee birrii fi miti ani tana adda deeni madhe amaarifa kana unan dogoggore dhiifama naa godhaa jettee ofiisiitii dubbatte afaan siitiin kaalii dura gaarta miti isii miti booddeleen warri galchaa hattan isii miti nama biraati isii miti ani si yeroo kamuu waamicha nan godhaaf amma yoo naatti kaalii dura wanna tubachuu qabdu mucaa kana guyyaa tokko tuqeen beekan sappoortiin isii godhaa ture soba naana jettu lakki arrafamuun qabdu isa siin bultiin koo diigamee isiin hafte diigamuu qabdi tamantu kana hin beekun ture ani hin beeku kan diigalee isiin kana tamanti bultiin koo diigameera kan isii hafte kan mubaarik kana diiguun qabaadha ani immoo inni diigame eega diigame inni jiru immoo diigamuun qabu jedhe warra amanu keessaati siigalee inni diigameera miti mana kennumni himataan mana kennumni barii kee cufi Ufteetti lamaara. Amma wanaatti waan isin ajaa'ibu abdiishaa mee mucaa kana gaafadhaa yeroo tokko afaan badaa tokko sappoortii sii gochuu malee sii galee innaa namni arrabsu akkamitti arrabfamti jechuu malee eenyuti limaanninyaa Ufteetti lamaara. Gaboo Mariyamaa dhibba warra ganaa sitti heerumanu jarri kun warra ganaa sitti heerumanu jara ganaa sitti heerumu jedhu jarri kun. Isiidha lamaara. Seena bu'ee galu nama bira argaa jiru gaan seenaa dhuma argaa jira. Okay galcha. Jalqaba irratti wallahi isii miti kun. Itti guyyaa kee kun fooloo 40 nufte buusaa gadi qamaacaa kana. Biqiltuun kan ta'e wal makate jira mubaarik ati ilaalaa difireendi keeti miti. Biqiltuun wallahi siidhe dhaayirti. Abaaboo darbadhu. Kaalidoo hin bu'ee biqiltuu kana modii sara kenna ture maal godha garuu. Muumee mana guddaa qabu qopheeffadhaati namoota danuu salfiidhaan sitti heerumuu barbaadaa jiru mana guddaa bal'aasa hattaa maqaadhaan footoo isiitiin fuudhaa warri qophaa'ee jiru danuudha abbisii agargaaru. Ani dha ijoollee wanni isin hubachuu qabdenu amma yoo naatti mucaa kana gaafachuu dandeessu jabaadhu jechuu malee hin sobda jedheen hin beeku har'aan sobda jechuun koo. Waa'ee maallaqaa osoo hin taane namni wal jaallata adda baatti nama amanu raayitii jedhee itti maan ture. Maalanii fuudhee adda bahuu mala namaan galu bar hireedha sun hireedha. Maalirraa adda baatti. Akkaawwantiin ammaa kan siiti ishee ijoollee taddaga nama bansiisan 4-5 guddifadhanii wallaahi kan siiti 40 sun kan siiti mana mul'inaa turteen kanaan dhufte. Galcha gidduudhaan waa dubbadha reefi dubbadha tokko salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galcha akkaawunticha. Hattuun onnee danuudha goleessu. Mubaarik onnee hate. Oye. Hattuun onnee danuudha goleessu. Mubaarik onnee hate. Abbaa Jifaar. Eheedo idan argitee. Laa mucaa kana fedhamu si galee tokkummaa mucaa kana jaallatan erguma immoo akkaawuntiidhaan guddifadhu jedhamte fedhaa jara keenya gaa wanta ragaa fidee dhufeef deeggadda mana bibaatti seefi. Dubartiin jedhatan. Galchi mubaarik. Amma garuu seeraan himachuu malee miidiyaa irratti dagattee maqaa koo kaaftee gaasifnaan wallahi seeraan ni madhala dhaggeeffadhala seeraan hin jedhe malee humnaan hin jenneen kana hubadhaa anuu nan beekaati akkana kana ta'e. Nimerran deema nan kadhatinaa gaafa irra deeme tokkummaa maaliif beektaa? Abbiyeenis ijoollee abbiyye fooloo godhaa na jeeqaa ture dhaqee namati ana mubaarikiin himata fakkaata tiiktookiin isaan gubate fakkaata fooloo godhaa natti mul'atu iyyaa jira ayyu fooloo godhaa mubaarikiin irraa dhukkee kaasaa irraa galchuu dide jedhee fooloo godhaa abbiyye gaayis lemaanninyaa'um kaalidoo afaanittan si qaqqabe sii galchuudhumaa fi ammeenya biraatiif miti jira kaalidoo mambuuf ta'an abbaa Jifaar kanaa isaa kutee. Keessa galee kee bu'e. Deebisaa kaalidoo. Abaaboo darbi kaalidoo. Abaaboo darbi. Itti mucaan nama na bira jiru beeyta miti siin jetteetti irra deebitee si as faraarraa jirti namni si bira jiru sun gorsaa qabdi mucaan mana siitti dubbatamuu feeti. Kaalidoo abaaboo darbi. Si guddachuu feeti. Si gala miti. Inni gala inni. Sagalee miti gaafa dhume.
Mubee kanaa miti kan afurtamaa sana kanaa miti laa kan afurtamaa sana akkasiiti. Kanaan isiin arginaan. Kaalidoo galchaa kaalidoo abaaboo darbe. Zakana bilookeera. Hin bilookinaa dhiqasii ta'us mala waan ta'eef boodana bilookan isa sababa kan dhiyaanneef. Laa akkaawuntii guddaa qabdi kan namni beekuun isaan dhufti. Na bilookanii dhimma siitii akkaawuntii irratti guddifatte akkaawuntii biraatiin hin fedhuwan. Akkaawuntii siitii malee. Nurraa usika. Galchi rakkoon qabu galchi Kottee tokkoon isin dhaabee isiniin jettee kan afurtamaa sanaan. Kottee tokkoon isin dhaabee. Wallahi komitii sana gabbaasita waruun gad harkisee barbaadan hundaa garuu komitii danuu darbe waan ta'eef kottee tokkoon isin dhaabee wallahi isiniin jedhaatti warra balkaawaa komitiidha. Dakika okay akana jette An keessa jiru baree maa waan tokko isin hin jenne amaanaadha. Biqiltuu sagaleen kun jira. Sagaleen kee jira Abdiyyi. Wallahi dullatti irra monan deema laa dhiifama naa godhaati. Maaliif? Ilaa namni si arrabsaaru tokko Abdiyyee jedhama. Tokko Abdiyyee no. Tokko Abdishaa Gaarooti. Tokko tokkummaadha. Waan tokko isin hin jenne narra hin deemina daraake. No. Hin arrabsinaa ilaa waan isin ittim. Miila tokkoon isin dhaabee jettee biqiltuu. Barreessaatti deesin moodeetariin argitanuu yaaki maal taatan. Kun ammas hin jalaa barreessaatti. Nama tokko buuftanii maaliif hin galchitanu nama tokko buuftanii okay. Lakki Boo'ee biqiltuu. bultiin kan kee ilaa bultiin kan kee diigamuu danda'a. Garuu bultii mubaarik akkati diidu siin eeyyamu. Bultiin hafe akka diigamu hin eeyyamu. Jechuun fakkeenyaaf koo diigameera inni hafe diigamu waan jedhu siin eeyyamu. Anaa hireedhaa rabbitti nageessa waan ati jettu si eeyyama malee. Video akkasiin of jalaa kaafte. Video akkasiin of jalaa kaafte dhufteetti jedhamaarti. Qoy iskimeerre. Video mana of jalaa kaaftu video nama tokko jala miti kaaftee. Biqiltuun maa moodiitara kennina turre sada. Hin baay'eetu godhaa jiran garuu moodiitarri. Qoy hin arganne gastii keessa hin jiru. Maasoo baaboo ani miila tokkoon isin dhaabee dha Nama ganaa dhuftee Mubaarakeen himachuu jettuun sodaadden. Ganaa nama meeqa dhufe si himatee bootaa Mubaarak. Ajandaan ishii kana akkana weerata. Meeqa laata kan si himachuu taa'u minaan kan jedhamu jira. Kunoo Mariyaami akka jiruun. Ofiisoon guyyaa kee hamatee jiru sanamni meeqa nama duufaa fiigu. Mariam meerre. Tokkummaa. Anamman bu'aa Toofikii wajjin walii dawwallee isa mucaadhaaf barbaannee waan ta'e isiidhaaf dawwallee waan jiru jechuudha. Aniif Toofik nama dabalannee nama lama nama sadi biratti dabalannee akka amma an jedhe yoo jara lachiin iyyuu kan ta'u ta'e itti akka sanatti dhume an akka kootti gaarii dhadhee yaada dubbiin kun. Tokkoffaa dubbiin dheerateera. Torbii tokko caalee ergaa asirratti dubbachamu. Wanti tokko gaafa haasaan dheerate gaariin ta'u. Eegalee boddeen isaa gaariin ta'u. Yoo Silaa ta'e ilaa dhaggeeffadha. Silaa ta'e egaa haa dhuftu kaalidoon kunooti. Inumaa yoo naan kaalidi nageenya walitti hin qabnu. Sinii galee wanti inni ana dabsu hin jiru. Akkuma kaleessa dubbatu kun abbaan jifaar jira. Nama barbaadde waan mattu wallaahi nama tokko waan madduan. Nama sii waan batteetti nan qofa kunooti iluunis nama sii waan batteetti nan qofaan sila miidiyaa irra baheera la dhageesse sila miidiyaa irra baaftee kunooti dhufteetti sila miidiyaa irra bahee nama 50 dhaggeeffatamee nama 7 sila mana isiitti dubbataa turre isiidha moo isii miti dura addaan na baase akka namni fooloon godhanne. Imbaasinaa isiidha. Imbaasinaa miisejinnaa dhufeera isiidha. Maryama. Fadhu kasii ta'u. Isii miti tokko fooloon Imbaasinaa haaraa banatti jedhaniiti imbaasinaa maalumaafuu. Maryama miyuutirraan baafattu? Isiidha lamaara qoy. Laa bakka rakkisuu jiraachuu dandeessi qoy tokko hin obsinaafi. Hin beekan ijoolleen miisejinaa barreessaa jiru. Abooma taana dhaabattu maaltu nuti miti miti namni fooloo godhumu itti godhatte. Qoy yaasin hin dubbattu. Kaalidoo koy yoo isii taate akkaawuntii guddaa dhuftuu isiin nama tuffatti moo maa inni isiin akkaawuntii 100 banattee dhuftuufi. Taraa dubbannaal tokko isiisa ta'uu isiis ta'uu baattu dhimma qabdi yoo ta'e gara ilma namaatiin sitti dhufuu qabdi habiibi.
manni kee meedaa kuwaasii miti kan akkam abbaan barbaade keessa taphatu. Ajandaan kee jijjiiramuu qabu. Hattuun onnee habiibii baay'ee hattuun jaalalaa baay'eedha. Mubaarik onnee hate bakka isa dhaabdee itti gaafattu hin qabdu. Akkuma tiyyetti dubbichi dhimma jaalalaa. Anam akka Khalid jedhe naa ta'e hin jedhe fidi wallahi siidhaa jedhaa jiru. Laa ijoollee hin dogoggorinaa. Maal dubbattu ree? Amma baratee ka'e namni natti fakkaata. Isii miti hin dubbattuu qoy isii yoo taate hin dubbattu dubbaddan inni tokko moo kan taane gaddarbi bilookiidhaan. Buusaa maal hoositee yoon dubbanne. Himatamaan ofii isaatii dhufee himataan yoon dubbanne maal guuti maa. Haga nama danuuf jira Yeroo nama 448 shakkalaatti okay. Maaliifin dubbattu ree qoy. Of kabajates manni kun mana guddaa. Isiidha jedhaa jiru ammas ijoolleen. Qoy sabari. Isiidha wallaahi waan ajaa'ibaa gaa sinitti maa dhaggeeffadhaa. Waan saboradhe. Miseejiin naa dhufaa jiraa bara. Isiidha. Moonitara ofii kennitee kotta waan isin dhagoote sinitti fadha. Waan mucaa wallaahi intalli kun jabduu dhaggeeffadha. Moonitara akkaawuntii kanaan kennitee waan akka kadheen hin qaba. Footoon dhagee ilaalee dhufe. Moonitara ofii kennitee koomentiidhaan an dhaqeeta biyyi Mariam King jennaan hina shoofin imaaraa keessa jirta mucayyoon sin dhiftu. Minaamin akka waan moonitara si ammas Mariam abaaboo darbadhu ofiin jetti. Waan isii sammuuti. Geetii koo dubbadhu si warabbal kaabaa isii. Wallaahi isii akka natti dhaaddattiin qilee seeniin jedheeni. Hin argine koomentii irratti illee ijoollee mana siiti. Hai qabamte moo qabamtee. Hin dubbattamoo bilookiin geggeessi abbaleessu bilookiin geggeessi. Mubaarakis waan baateef funaanna taarte fooloo si shakkala taarte sirriitti. Isin tola iyyaa. ለማንኛውም ሙባረክ ከብሪ ኬኛ እንደ ኩኑ ረጋል እንግጅብ ሀቱንዚ ዱጋረቢ አከብሪ ኬኛ እንደ ኩኑ ረጋ አከ ወርቂ ከስርካም ሁኔ ካና ረጋል ማሉን ከራ ረጋው ጃርሱማቲ ዱማ እንዲ ጃርሱማ እንዱበተው ነመዋ ሁደ ዱበተው ማለ ይወገን ማገርገለ ይቴ ማልፍድ ኮ በር ኮሜንቴ አትስት ኮል ባርቴ በለስ ጂማሊ ጋብ ዲኩራከቱ ነው ቢወርቂ ማሊ ጋብ Meriyaa jechuudha dhaggeeffadhaa bukoota wayi hundi keessan iyyuu jechuudha. Ani dhiiraa sirra jirtu xaqilaalaa ishee dhaggeeffadhu. Dhiiraa sirra jirtu xaqilaalaa ishee ani isheen dubartiin tokkittiin kun hunda keenan caala. Iheennin maa'uq allabbaachuu. Sis yoo ta'e jechuudha. Ani kan hin seeneef waan biraaf osoo hin taane isa waa'ee tidaarii ati jette irratti hin seene sii galee malee waan biraa dubbachuu min sila gaafa mana kiyyatti nama 7,000 irratti adubbatamuu jedhame eenyuun tuffatee manni Mariyamaa mana eenyuun gadi ta'ee jennaan dhaqee mana tokkummaa banaa'edhe kanaaf dubbachuu hin barbaadu ani isa sana mana kiyyatti hin dubbadha kabaja qaba sii galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa tokko jedhe isa waa'ee tidaarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee an nama kana wajjin sinii tokko bitadheen inni saanii tokko bitadheen wajjin jiraachaa na dhaggeeffadhu. Jechuun Mubaarak guyyaa tokko xabbasee naan dhiira miti. Bar Mubaarak guyyaa tokko xabbasee si baraache miti. No, zimmattee naaseen xabbasami zimmattee naaseen. Jechuun dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokko itti si xabbasna amma raatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Hai guyyaa tokko cibsii guyyaa tokkootiin akkana ittiin boo jedhaa jirte miti. Hojiin irratti hin qabina. Dhaggeeffadhu. Mana barattee Narrabsitee fittuu dhaggeeffadhaa usaati narrabsi. Wai Mubaarak obsaa naa dhiisaa mee naa dhiisaa. Asal mana situ ada nasi kuda. Maria mama wana si gafu na debi saraba disi. Atin mo. In kabine rat. Ko in kabine wanga fadda. Atin mo juru basi miti. Wana si gafu na debi sinamni si arab sairun jiru. Si gale guyya to ko si arab sem beku. Siin debi isa slof keessa balaqa maalteen sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradu walla gittiidhaan eenyu keelaa keessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokko ta'uu waan ati beekuu qaba. Lammaffaan immoo Ya wallaga jagna da marko kamare. Yanis wallaga da kamar ko kamare ma wallagumman injallan nattin bonna wallaga tawket nama bonsa. Hai wallaga dira bar. Tokkummaa. Obsa
akka waan darban akka waan tokko darban Taraa muitiin irratti hin qabinaa. Muitiin irratti hin qabinaa. Magarratti qabatu. Nutiin godinaa barbaada dubbattu. Dubbattee maasaa kan deemu. uummanni kun aboo utuu niitoorkiin koo dalagee fayyaa keessa hin gala caasaa maal jettan Mooditarrii nutiin godinaa. arrabsitu maa sodaattu se Kaasii dubbadhu. niitoorkiin na dide malee aan fayyaa Irratti hin qabinaa keessa tokkoffaa. fayyaa keessan hin buusa Dhaggeeffadhu ansii fedheen seene malee nama tokkoof jedheen seenne dhaggeeffadhu sitti nama asirraggicee noommi nagire. miyuutiin godina Dhaggeeffadhu. ishee Muitiin an godina ala namni dubbadhu miyuutii irratti hin qabinaa irratti mooditarris alla wal biloogna irratti hin qabinaa akka irratti hin qabne namni tokko dubbadhu waan garaa keetii miyuutii irraa baafadhu Mooditaroonni ofii maqaan qabataa jirta dhayyuusonni. Maali miyuutii godhu? no ofii qabataa jirti ofii qabataa jirti Okay. Qabachaan jiru muitiin an godina. Muitiin irratti hin Akka namni qabinaa. tokko, qoy- Ansii qoy- akka namni muitii irratti hin dhaggeeffadhu qabne jecha kee fanitti fedheen seene malee waan biraa Ittani fedheen maa kan hin miyuutii seene. irratti hin qabne fanitti maa Inni qoy ittani maa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. qoy akka namni miyuutii irratti hin qabne mooditarratti maa obsiin sin jedhe Narratti hin qabinaa. Monitorri? Itti maddeeraan kalaas narratti hin qabinaa. ittani maa qoy Narratti hin qabinaa. Tokkoon kee muitii akka narratti hin qabne dhaggeeffadhu sitti namaati. Dhaggeeffadhu Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Dhaggeeffadhu. Ilaa. Dhaggeeffadhu. Akka obboleessa kiyyaatti sin jaalladha sin kabaja. Garuu immoo ammayyuu taanaanii jechuudha eenyuun kee warra asirra jirtanis yoo ta'e warri jala jirtus yoo ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e waan barbaadde ta'e goddaa mataa keessan dan ilaallatu qilee seenuu dandeessu. Garuu immoo ammayyuu na xuxxuxu ta'ee jennaan aqi kiyya hin ba'u ta'ee jennaan wallaahi kanniisatti quba kaa'aa jirtu. Iheennin maa'u qaallabbaachuu. Kanniisatti ilaa keessin kanniisatti quba kaa'aa jirtu kanniisi kaatee naan hin deebisu mataa kee yoo ta'e jirtu. maqasiin kiisii murika Dhaggeeffadhu muranii. birrii namaaf aboo namni jala dubbataa jirtan Waa'ee maal daarii. taatan anaafisii waliin dubbataa jira Waa'ee muitii qabaddaa waa'ee daarii irratti hin dubbachuu fedhan. Waa'ee daarii yoo ta'e obboleessa kiyya. Isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu daarii keen diiga jedhee itti hin dhanne ansii galee isa kana siif deebisee bisuu nan barbaachisu garuu daariin kiyya diigame dhaggeeffadhu. Daariin baga essay minaa gabbaak. wallaahi Tidaarii. wallaahi jaalala mubaaraktu si maraachaa jira Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee? Maal si ilaallatare? Essay. jira galtiin jiru jechuudha Indee? kanneen dhiimika Dhaggeeffadhu Cimsiin isi waa'ee dhabbata tidaarii garaa si sadii ga'ee jette jechuudha. irratti hin dubbadhe. Waa'ee tidaarii diiguu sati jette irratti ni ol seene malee ol hin seenuun ture ansii galee. Sitti ni mamti eenyu kee bultii isaa dhiquu deemta bultii isaa kan saayikoodhaan diigrii dhiisi eenyu kee miila bakka tokkoon dhaabuu danda'a. Saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ati ilmoo dhugaati waan taateef Durbummaa bultiin koo diigamee itti bultii durbummaa namaa koo simiti diiguudhaan kan natti rakkatiin himu. Simiti kan natti himu. Simiti kan natti himu Ahin xanqaqee argine beekaa. durbummaa. Wallaahi durbummaan argine. Ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti ni maati. Isa waa'ee tidaarii namaa diiguu jettu anti daarii namaa sin deemne Seebaa qaallittiinsaa. ta'edhani tokko deessee biyyaa qabdiidhani. qoy modii sanan bareedaa kun namni isa fayyaa ta'a. Mallaadha maayidaa kun. Muitiin- Mallaadha kana fa'aatti Aboo bal'aadha. modii sanin irraa buusi ijoollee bakka narraa buusi nama na jala dubbatu kana buusi narraa na hunda isaa buusi hunda nama narraa haasoftu waan feetu way uummata sabrii hin qabne yaa dubbatattu bakka dhiisaatti. Uummatichi maal ta'e ijoo? Haa dubbatattu dhiisaa waan feete anaan jettu anaan na arrabsitu obboleettii kiyyadha. Aga feetetti na arrabsitu. Maaliif buufti? Aboo modii tara yeroo modii tarri keessan hin rabbashtani yeroo. Deebisaa aga feete na arrabsitu. Aga feete na arrabsitu deebisaa akkaawuntii ishee namni hubattan modii tarri. Anaan na arrabsitu ana miti kan arrabfamu. Aboo yeroo modii tarri kunis mushaakilaa guddaa qabdan wallaahi. Mushaakilaa guddaa qabdan wallaahi billaahi. Anaan na arrabsitu maaltu sin galcheedha amma qoy. Way. Eenyu dubbata? Yeroo lama ittuma himee miyuutii godhe erga asittaa saataan jirre erga himataan jirre erga kee asittiin himanne deemuu dandeessa aan hin dhufu edeen dhaabiyan. Garuu Anaan qoy mubaarik qoy yaada see ibsattu laa waan qabu qaba beektaa. Waan arrabsuun bari hin dogoggorte malee mubaarik waan fayyadu qaba bar. Waan lakkii callisee lakkii. yaa deebisi. Nama arrabsite nama arrabsite bareeda bar. Nama arrabsuun gaariidha bar arrafamuun gaariidha bar. Amma eessa na kaattuudha amma eessa na kaattuudha eessa gootu sila dhaqee mixii harka kaa'ee jettee siinuu mixiin harka kaa'ee. Adaraa viidiyootti Deebisaa modii tarrii. barbaade dhagoo deeti viidiyootti dhuma of jalaa balleesse bira. Naannoo maa'ee jetti muuziqattiin isiidhuma kaasi waa biraasiin kadhanneen viidiyoo suuraas maxxansiin kana booddee waan waliin qabu. Ati immoo waan barbaadde godhe abbaa barbaadde gad deebise akkuma maammee itti meeraam didanii dhiisaa mucaan fammasteetti viidiyoo sirriitti hojjettennaan
Nageenya gurrageeti. Sirraa dhawwaan turre hawaasni hin jenne. Yoon arrabsuu barbaade simmoo Obboleessoo bultiin koo diigamee reettee dhageeffadhu. Bultiin koo diigamee reettee ilaa ammallee sittan hima kanas si aarse miti. Bultii safe diiguudhaan rakkatiin gifti. Bakka jiraadhu jireenya kee woy. Ati immoo kan dhiira natu gadi sin deebise jette utuu cimsii mubaarektu garaa si geenyu maanii itti bahuu diddee malee shigiree birrii ni jiru. obboleessoo wal bira hin geenye wal Sigalee maal sin galti. wayyoo. Shirna magooti yeroo yeroo. Wallahi billahi ishee yeroo yeroo shirna magooti. Nama arrabsitu maal rakkoo qaba maal arrabsitu arraban sodaatinaa sin. Aboo taap godhaa mana kana fooloo naa godhaa namni fooloon kun ebbo. Hayi. Na arrabsitu maali moodiitari deebisi musliima deebisi hojjara jiraatte. Aga feete arrabsitu mubaarakiinis. Naawulaan guddisaa mubaarakiin moodiitari. O guddisa mubaarak naa oole. Guddisa. Obaa kee abbaa dhimmaa lamman qofa kaatteeyyi dubbatta turte. Galcha himattu. Akka gaalli doon jedhetti si shiyootte. Kunoo anaa hojii saandoo wal loltaadha. Moodiitari galchaati moodiitari galchaa moodiitara bara karra. Waan nama jedhe. Anaaf kaalidoo wal loltaadha. Waan nama jedhe garuu fudheera. Rakkoon qabu. Abarbaadu haqa. Keessa galee yoo cubbuu irra kaa'e cubbuu fudhatee qala. Yoo haqaan immoo dubbatu rakkoon qaban. Qala garaadha. Bar jaarsummaa ati dubbatu kara wandaalee bara mubaarak bar. Adubbatu galchi kaalidoo waamaa galchaa isii galchaa adubbatatu. Kunoola. Akkuma yaada akkam jirtu. Waan manna murteessa fudhachuu qofaatu dubbatu hin jiru. Naguma. Kaalidoo galchaa. Akkam seet atamma qaama niwutiraalii ta'uu qabdu. Gara mubaarakis goruu hin qabdu gara ishis goruu hin qabdu. Tokko jedhe lammaffammoo. Maameen dadhabee bar. Abbaan qoy nan fita. Tokkoffam lammaffammoo inni guddaan ati isheef mubaarak duwwaata sirraa yaada isaanii lamaan dhageessa malee nama biraa galchuu hin qabdu. Amma wanni dogoggora ta'e maal beektaa? Ati nama hundumaa ol guutee namni nama tokkorraa haasaa. Maarkos waan dhagaye amma waan tokko sitti hima. Saatii dheeraa waamnee eegaa turre amma goolamneera kan isiin dhufte kan namni ol galeef sii galee saatii dheeraa waamnee eegaatii turre yeroo sana namni hin jiru galchuu illee hin barbaanne amma dingatanuu maasaa yeroo dhufte jechuudha. Sii galee ana arrabsuu illee karoora qabu. Anutu sinna arrabsite. Anutu sinna arrabsite nama galatoomi jedhuun arraba nan barbaadaa jira. Sirri garuma waan tokko ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf abbaan dhimmaa isaa lamaan waan ta'eef yoo ishee illee dhufuu baatte tokkoffaa akkaataa itti ishee fiddu. Yookiin sagantichuma dabarsite yookaan immoo bakka mubaarakiif isheen barbaaddetti geessite dubbii lamaan isaanii fitte malee ati amma utuu isheen dhufin dura waa murteessite waan ati murteessite isheen dhufuu dinnaan murtii dhumaarraan geessan kunillee feeriin dhageeffadhu bar namatti bilbilchiisee keessaan haasaan jira bar keessaan eegannaa haasaa fixeen akka fedhii qabdu lakkee ani mubaarikumaan bira taa'uu fedhii qaba waan jette waan kaabtee fi karaa keessoo jechuudha bilbilaan jira bar karaa keessoo si galee. Isi mubaarikuma waliin taa'u waan fedhii qabdu dubbatte sii galee. Egaa mubaarikuma waliin taa'u eega fedhii qabaatte. Isaan qoodha geeffadha. Inni lammaffaa immoo nam fixaa tokkum inni kan biraa immoo si gorsu. Miira keessas mubaarakis galee haa dubbatu. Isheen isa dubbatu. Ati obsuu danda'uu qabda. Ati tu namni tokko hin dubbatin dura irratti dubbatta. Dubbiin akkam ta'a warra jala jiruufis hin galu siifis hin galu. Soo erga nama tokkorraa yaada kompiliitii fixee waan barbaada dubbatanii qoyqa. Nam fixaa nama jala dubbatin. Inni kan biraani abbaan barbaadde akka barbaadde wal godha garuu dhimma amantaaf dhimma gandaa maqaan dha'ina kanniisa tuqee wal dhiisee dhimma mataa isaati sana nun galchuu jechuudha. Kanaafi asitti ani intala wallaggaati ani gurbaa jimmaatii minaamin nagar indeziyaan nagar ani falligam isin ati immoo obsa qabaadhuuti hadheekkamte erga dheekkamtee xumurtee booddee yaada kaamutaa jechuudha isarraa illee akkasuma yaa. Qosinaasaa yeroo haasa'u kun oola. Maarkos amma waan amma jette kanarratti maqaa amantaa fi maqaan gandaan barbaachisu kan wal fuudhee ganda osoo hin taane nama tokko sirrii intala gurbaa jimmaatii intala wallaggaatii wanti jedhamtu hin jirtu sirriidha kun amanamullee qabda namni tuman jaallatiin kan amantanii fudhachuu qabdu waan lafa jirudha jechuudha iluu deebisaa iluu galchi mubaarak hin jirtu siin galchi dantaa isheetii garuu waan Maarkos wanta hubachuu qabdu hanga yoonaattan isiin jajjabeessaa ture maallaqa osoo hin taane namni wal dhabaa walitti heerumaa walirraa adda baasitti hin dhagaaminii qaama sii jajjabeessaa ture qaama ajandaa sii godhee dubbatu osoo hin taane fakkeenyaaf baariyaaliin mana kiyyaa isiidhaan an kaasu osoo hin taane kanuma dura kaadha beekamaadha eenyuun hin beekadde kanatti abbaa waan fedhe fidee galchuu danda'a. Dantaa sanaaf miti garuu sobuu isaan na aarsa. Yaa naa gala garuu asitti ammas anamma haasaa lastiin baay'isu namni biraan kanuma keessa galuu hin qabu. Erga isheef mubaarak adda si kaatanii namni biraan anis
namni biraan kana keessa hin qabu ture. Dura erga fixee isaan oo dubbii sana fixan erga si booddee namni yaada kennata. Amma kam ta'e dubbichi wayyee ta'etu inni kunis hin dubbataa sunis hin dubbataa jechuun gaa dubbii jaalalaati qaldiin sa'in jaalatus jibbitas wal jaalatee turan kun waan dhugaati. Namni tokko atuu si ta'e iyyuu bakka sana osoo buuste sumatti dhaga. So haga namni sun waan garaasaa keessa jiru dubbatee taragaaga'ee ofirraa fixutti callumatti dhaggeeffata. Maaliif madaala jaalatus jibbitus jechuudha isaan wal jaalataa turan waan ta'eef akkasitti hubachuun bayeessa. Isheen amma gammaddee ma dhuftee taasofti miti maaliif miira aarii qabdi waan ta'eef jechuudha. Kanallee hubachuun murteessaadha. Kana haandil yoo goote erga lamaan isaanii hirkaa isaa wacanii walitti sirbanii booddee dubbii isaan gidduu jiru hubattaa jechuu barbaadeeti. Akkasuma malee dhimma nama biraa gidduun galchin namni dhufee akka yaada irratti kennullee gaarii miti. Marcos, inni ko Amaariffaan malee afaan Oromootiin naan Mube assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Nagaadhamti waan asi barreessa ilaalee viidiyoo si ergeera waasaappiin garuu waan asi hin jedhatu dhageesse jedha ilaale waan asi barreessitu tiktookidhaan. Argeera. Okay. Toke Marcos yaada ifama wajjini yaaduma Marcos irratti yaada kennachuu barbaada. Isini dubbiin amma isin biratti iyyuu badaa jira amma dubbiin. Isin biratti badaarama. Warra gassiirra turtan hunda keessan birattu Mubaarak birattis. Ajandaan akkasii kuni har'a duwwaa miti kan dhufe ajandaan kun. Yaadattoo ta'e ajandaa Mansuur sana yaadatta miti. Intalli akkuma kana dhaqxee mana nama 100 interview godhamtee fammastee baate. Ajandaan kun ajandaa irraanfatamudha. Amma Mubaarak of xinneessaa jira. Isa dhugaan isinitti himan. Isheenis akkuma kana. Mubaarak dubbii kana dhiiseerumatu taa'ee isaa wayya bakka dhiise miti malsiitti hin deebisin. Waa ishee nama kaasus dhiisee biraa ba'udha Mubaarak humtuyyuu. Mansuuriin yoo argita ta'e Mansuur taqqanii tokko dhaqee interview nama tokko wajjin hin goone gaafa jalqabaa sana duwwaadha. Si galee gaafa jalqabaa. Isheetiyyuu akka saree maraatoo iddoo hunda deemaa turre warra Mansuuriin jedhaa gaafa jalqabaa sana duwwaadha. Si galee gaafa jalqabaa. Muutii godhadhu giiftii ko. Kanaafuu dubbii kana akkuma sila Khaalidoon jedhe ookaan keessaan fixaa. Ookaan keessaan fixaa ookaan oddoo qabsiisaa. Tokko waliin dubbii guddisanuu. Mubaarakin talli keessaan haasofnaa keessaanatu dhumate wayyaa asirratti intira ta'u. Mubee si barreessa. Isa maammeel tokko ittan fixa yaada koon fixa. Jaalalli dossaan qabu. Ilaa mana koon jira miti jaalallee fanna qee fuudhe. Dhugaan dhugaa rabbiiti. Jaalalli dossaan qabu. Hin dhoffatin. Rakkoon jirtu. Wallaahi billaahi tillaahi dhimma maallaqaa warqii miti. Gunkuma. Ana na beektu mana kanatti matamee eeyyee jedheenaan. Mube isa koo sirraas dhageenyee nama 50 meeqa irratti dhageenye irraa kana waa hunda dhiisaati kana dhiisi atumti kana dhiisi. Oyi taslaakoo harri duniyaadha boraakiraadha. Uummannis kan ittiin na beeku Mubaarak irraa maallaqa qabate kiristaan islaamni waaqeffataan dhufee na himatee noo jedheen beeku. sagaleen kan eenyuuti? Sagaleen Mubaarakii? Mubaarak miyuutii jira. Isi galtee jirti miti Maarqos amma galtee jirti natti fakkaata isheen. Dhaggeeffadha. Ajandaa kanatti fuftu Mubaarak takka jedhe. Hunda warra gastiira jiru gabbuusiiti. Dabareedhaan lamaan isaanii qofaa tursiisi yaarsaan gidduu jiru. Okay. Mubaarak sagaleen kee naffana ilaa waa tokkoon isinitti hima. An wal injirtu Mubaarak sagaleen injiru waan ta'e gooteetta bilbila Mubaarak. Sagaleen jira moo injiru? Amma dhufteet. Amma deebitee obsi waan dubbadhaa mubee. Dhaggeeffadha. Qoy tokkummaa qoy. Obsi waan dubbadhaa. Mucaan kuni na jaallatti eeyyeen na jaallatti. Na jaallatteefu waan qabdu hunda dhiiftee maatii sii dhiiftee as deebitee biyya keessaa galte keessaa dhugaa isa kan rabbii dubbanna yoo jenne isheen dubbatteetti bakki itti dubbiin kaate bakka warqiif maallaqa isiin bakka warqiif maallaqaa sanatti dubbiin xiqqoo ilkaa wallaaqamte kanammoo nama afaan kaayetu jira isatti balleesse malee anaa miti mana Habiibaatti immoo amanteetti amantus adiiftus
an dhugaadhuma riyaalitii jiru sinitti maara dhugaadhuma jirtu sinitti maara amma jechuudha maallaqni gidduu keenya hin jiru wallaahi warqini gidduu keenya hin jiru sila mana si yeroo ngalu maal jette wannatti balleessitetti dhiifama na gaafadhu jette dhiifama si gaafachuu si barbaachise keessaan si gaafadhaan jire nama kuma torba dhagaa jira lakki asumatti mataratti dhiifama na gaafattaa jette lakki dhiifama sin gaafadhu asirratti hin jire sini galee achumaan hin dhiiftamu hin dhiiftu Mariyamaa ajandaa kana yoom mulakkeetti intala durbaa yeellassuun barbaadu ragaan sitti fidaan jedheeni asitti malee jette mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu hin jiru mana abbaa dhimmaatti dhimmi dubbatamu hin jiru achumaan mana tokkummaa kottu gaadheen dhufe inni dhufu jettee afte inni qin jedhaniini dawwalamaa fi ture inni qin jedhaniini namni jireenya namaa balleessa malee jireenya namaa hin bareechu sini galee namni miidiyaa kanarraa keessattuu parsantii 90 isa jireenya balleessu malee isa jireenya bareechuu miti akkana godhi birrii tokko itti kennanii kanaan waraqata bitan kanaan kilaaseerii bitadhu hin jedhanu duuba ta'aniitii isa ofiina dadhaban keessattuu kaasatan biyya kana keessatti isa ofiina cunqursuu dadhaban hin beetti isiin dhibbaan dhibbatti nama jabanaa ol fudhatte jennaan bunaa wajjin kunooti sobaa jettu irraa qabametu jira isiin irraa qabamte maqaa koo utuu nan beekin bar bakka buna dhuguudhaa kadhattuun bakka qottuu buna dhugi jedhametti illee maqaa koo nisu dhaqeechi taa'ee jedhee kurruufe maqaa koo kaasee achumaan akka warraatti kaatee buna jabanaa fudhattee mataa isaatti cabsuudhaa yeroo hin kaatu walirraa qabaman nama 20-30 sinii fidaan ragaa bakka dhaqanitti sadaqaa nyaachuu dhaqanittis bismillah islaamni bismillah jedhee waa kutata miti mubaarak musamma jedhanii waa nyaatu islaamni bismillah jedhee salawaata kan buusu nabi Muhammad irratti alayhi salatu wasalam bakka dhaqanitti masgida dhaqanitti mubaarak musamma jedhaa jiru isinii galee isiin beekanu dhaamu gola isiin keessa jirtu hin beekanu eenyuun akkasiin taate hin beekanu dhaqanii buna irkaa fudhataa maal mubaarak musammaa tokko jennaan cal jettee dhaggeeffattee obsa yeroo dhabdu jabanaa ol fudhattee kun osoo baay'attu bunaa wajjin silaa mataatti katakkasti isinii galee jara kanaatu achi na baasu wayii itti fakkaate dhimmi bultii kan Mansuur Jamaaliif akka obboleessi keenya taslaan kan Mansuur Jamaaliif haadha manaa Mansuur caalee hin jiru Habashaan itti seenee maalti itti seenee Mansuurii cabsuu barbaadu waan ta'eef dhugaa soba sutuun jedhe adda caaltu anatu araarse ragaa guutuu qaba naanaa softi walitti dhiyaanna haadha manaa Mansuur jechuudha baay'ee walitti dhiyaanna fira taane iyyuu waliin haasofna isa ammaa jechuudha wajjira jiraachuu dandeessi walumaa galatti miidiyaa irratti namni manaan uffachuu fi waan akkasii kana barbaada malee isiis yoo ta'e hadha jalaa qabbaneessanii nama 1,000tti jalaa galchan kaleessa nama 4,000 ture yeroo achi jiru hadha 1,000tti galchan olan gale 7,000 ta'anii nan deeme gadi bu'anii obboleettii koo gadi bu'aa deema wanni hundi gadi bu'aa deema na amani ajandaan torbee tokko hin jiru ana yoo ta'e suusanyaadhaan akkuma siif mannoo anaaf illee jaallate inumaa iyyuu amaariffaan jammarame iyyuu mana kootti anaaf illee manni hawwa sigal moor anaaf hawwa anaa bareedaadha maaliif maqaa koo irraa tuunaa saamin torbee keenyaan wallaahi na dhukkuba isuma dhukkuba jechuudha amma aasaa gabaabaa abbaan barbaade ajandaa isin godhateen asirratti machuu barbaaddi mirga si eegaa fi maammee nani madda jettee tokko lama jettee afaan oromootiin isa amaariffa ta'e sana afaan oromootiin tokko lama jettee dubbattu namni siin filatte qofti ola galu dhaggeeffadhaa naman filadhee miti namni siin filatte namnan diina kooti jedhuun hin jiru kana booddee diinan qabu diinni koo iyyummaadha nama isiin filatteen ta'amee kiristaana ta'u islaama ta'u abbaa barbaade ta'u rakkoo tokko hin qabu nama isiin filatteen dubbatamee fi haqni narraa argame jiraannaan kennuu qophii haqni immoo hin jiru na jaallatti jaalala qabsiisee duraan nan beektu dhugaadha kunoo mana koo taa'ee sitti dubbataara natu siinaasee an soba namarra kaa'uun beeku utuun sobee achirrattanii ofiif dhuftee na jaallatte keessaan siin jedheen afaan sirkaa gata bara aga ta'e dhageettiin qaba garuu dhageettiin qaba jedhee dhageettiin kan rabbii dhageettiin qaba jedhee soba sitti nukkaamsu ana dhufee si dubbise haayi jedhee salaamu alaikum jedhee ana si mormini akkuma kana dhugaatii dubbadhu akka dhugaa dubbataa jiru si caala dhimma keenya irratti akka dhugaa dubbataa jiru si caalaaf namni beeku rabbiin qofa hin beekta bara jire waan himachuu barbaadde tokko tokkoon hunda himadhu bakka ummanni si bira jirti naan jedhe maalu gochuudha qophiidha kana caala maal irraa barbaaddu la
wanna fe jira mucaa gaafadhaa fedhisi video baatee teessu video beenta waan isiin narraa qabdu